Kurulus Usman siziniin Jaappaan xumuramee waan jiruuf sizinii torbaffaa keessatti maaltu ta'uuf deema? Sizinii Jaappaa keessatti namoonni hundi dhumanii waan turaniif sizinii torbaffaa keessatti eenyufaatu dabalama? Orhaan Bey akkasuma Kunuur Bey fi jaalatamtoonni hundinuu ni deebi'u. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya, eegaa sagantaan keenya kan torbaaniin maqaa xiinxalaa qabatee deemaa ture ammaan tana seenaa Kurulus Usman dhugaa irratti hundaa'uudhaan sizinii torbaffaa keessatti maaltu ta'uu deema waan jedhamu qabannee isinii dhufneeti jirra. Kanaaf gaa warroonni sizinii torbaffaa isaa seenaa irratti hundoonee isinii tuttuquun isaa kun isin gammachiisaa jiru. Viidiyoo keenya laayik sheer godhuudhaan Oromoo Riikardii cinaa dhaabbadha. Seenaa keenya jalqabuudhaan duratti intiroo gabaabaa booda walitti dachaana. Beeksisoota garaagaraa hojjechiifachuuf akkasuma VIP keenya galmaa'uuf lakkoofsa 919113414 irratti dawwaluudhaan nu argachuu dandeessu. Oromoo Riikard Dibbakee. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eegaa guyyaa har'aa kana keessatti yookaan viidiyoo torbee kanaa keessatti seenaa irratti hundaa'uudhaan Kurulus Usman sizinii torbaffaan akkam ta'uu deema kan jennu seenaa isaa keessaa isiniif dubbifna. Kanaaf kun paartii tokkoffaa yookaan kutaa tokkoffaadha. Kutaan hundinuu itti fufaa. Yoo isinitti tolaa jiraate koomantii irratti nu barreessaa. Kurulus Usman sizinii torbaffaa keessatti Niilfar Haatuun abjuu jalqabaa tokko argite. Abjuudhaan jaarsa tokko kan mucaa tokko isheedhaaf kennu, akkasuma mucaan kun lafa Turkii baay'ee akka guddisu kan itti himu argiti. Niilfar Haatuun abjuu isheerraa ni dammaqxe, akkasuma qaamni ishee baay'ee hollataadha dammaqxe. Orhaan Beyis isii bira waan jiruuf hirriiba isaarraa dammaqe, garuu sababa isiin dammayteef kana ni gaafate. Niilfar Haatuun abjuu ishee guututti itti himti. Niilfar Haatuun erga ulfataatee akkasuma ilmi isheen abjootamee akka isheerraa hin banne yookaan irraa hin baane baay'ee ni sodaatti. Garuu Orhaan Bey abjuun sun gaarii akka turee fi akka isheen hin yaaddoofne isheef mirkaneessa. Guyyoota muraasa booda Orhaan Bey ilma kan maqaan isaa Suleymaan jedhamee moggaafamu ni argata. Gama biraatiin Usman Bey magaalaa keessa jira. Akkasuma jirgaa yookaan gumii yookaan warroota wajjin mari'atu qaba. Jirgaa yookaan gumii yookaan warroota wajjin mari'atu Agjaa Bey, Hasan Bey fi Kunuur Bey akkasuma Kooseesii fi Turgut Bey ni argamu. Jirgaa yookaan gumiin inni wajjin mari'atu kun gochoota yookaan gochoota buursaa kan dhiheenyaa irratti mari'ataa jiran, wantoota buursaa keessatti mudatan yookaan tahaa jiran jechuudha. Gubeernarri yookaan bulchaan haaraan buursaa ummata cubbuu hin qabne hacuucaa jira. Gibirri dabaleera. Akkasuma namoonni amantaa yookaan abbootiin amantaalleen hin gammadan. Sababa isaa gubeernarri yookaan bulchaan isaaniif waan hin yaadneef yookaan isaaniif hin yaadu. Marii sana keessatti Koosees daldalaa tokko hojjetaa fi qaashaa kan Usman Bey buursaa irratti akka haleeluu fi achitti haqa akka Usman Bey babal'isuuf gaafachaa turan tokko fidee ture. Akkuma qala'oota warra kaan weeraraman keessatti godhame yookaan akkuma masoroota ummatoota biraa yookaan tekfuroota biraa irraa injifatee weeraree arkatetti akka buursaallee akka injifatuuf Koosees daldalaa sana qabee Usman Bey yookaan marii isaanii gidduu fide. Garuu Usman Bey gaafii haleellaa kanaa gorsa Turgut Bey irratti hundaa'uun dide. Kunuur Bey fi ilmi isaa Bazarlii Bey ergamtoota yookaan ambaasaaderoota ta'anii gara buursaa akka deeman, akkasuma gubeernarri yookaan bulchaan buursaa ummata buursaatiif haqa akka godhu akeekachiisuuf murtaa'e. Hooggantoonni tokko tokko hin mirkanoofne. Sababni isaa Kunuur Bey fi Bazarlii Bey
achitti booji'amuu danda'u jedhanii yaadaa turan. Garuu Usmaan Beyin jedhe kaafiroonni warra hacuucaa jiran nama sodaataadha. Yoo isaan miidhan waraanni Usmaan qala'aa fuuldura ni dhufa yookaan achi fuulduratti mul'atee isiniin lola je'ee isaan jecha kana himee ergee ture. Gama biraatiin qala'aa Buursaa keessatti yookaan masaraa Buursaa keessatti Gubeernarri Liyoon gooftota qala'aa lamaa wajjiin wal arga. Waliin ta'anii mari'achaa jiru. Isaan lafa Usmaan Bey irraa fudhatee deebisanii akkamitti akka fudhatan karoorsaa jiru. Garuu gooftaan qala'aa Shaati Liyoon kan Liyoo wajjiin taa'u karaa Sibey erga Usmaan Beyin waliin ta'ee Usmaanonni baay'ee ciman jedhanii itti himan yookaan cimanii jedhu jedhanii itti hime. Erga karaa Sibey itti makame. Amma siyaasaan hojjechuu qabu. Sababni isaa mooticharraa gargaarsa dabalataa hin argatan waan ta'aniif. Jireenyi isaanii daldaltootaa fi gibira isaanii irratti qofatti hunda. Gubeernarri yookaan bulchaan Buursaa baay'ee sodaataadha. Garuu gooftaan qala'aa yookaan bulchaan masaraadhaa kan biraa Amaarlik isa deeggara. Lamaanuu Usmaan Beyin injifachuuf wa'ada galu. Garuu amma miti. Yeroo kana ajajaan Liyoon tokko ol seenee namoota tokko kan gubeernarratti komii qaban yookaan bulchatti komii garaagaraa qaban kan qashaa mana amantaa Buursaa fi qashaa yookaan Phaaphaasii mana amantaa Buursaa fi daldalaa tokko dabalatee fidee dhufe. Qashaa yookaan mana amantaa sanaa sababiin isaa fedhiin mana amantaa hin guutaminiif gubeernarratti yookaan bulchatti iyyachuudhaaf yookaan aariidhaan itti dhufee isatti dubbachuudhaaf dhufe. Daldalaan gibira hin kafalu jedhee mootichatti dubbate. Garuu bulchaan illeen hacuuccaan sun seeyfii isaa irraa yookaan seeyfii isaa baasee morma daldalaa sanaa kute. Innis qashichaan yookaan Phaaphaasii sana ni akeekachiise mootichi. Yoo gibira isaa hin kafallee morma isaa akka kutuun akeekachiise ture. Qashaan yookaan Phaaphaasichi sun gara fuulduraatti nama tokko kan Buursaa weeraree haqaa fidu akkasuma cunqursaa kee jalaa yookaan cunqursaa kee kana kan dhaabu akka dhufu taa'u mootichatti himee bahe. Yeroo kana ajajaa tokko kan karra guddaa Buursaa eegaa jiru torkoota muraasa alaabaa adiidhaan gara dallaa Buursaa dhufaa jiran arge. Salphumatti yookaan loltuu isa bira jiru tokkotti himee akka inni mootichatti dhaquuf ergaa itti erge. Yeroo sana mootichi namoonni Turkii 10 yookaan 12 alaabaa adiidhaan gara Buursaa dhufaa jiran jedhee yeroonii fi ergamtuu kanarraa dhaga'u akka isaan seenan ni ajaja. Kunuur Bey fi Bazarli Bey erga dallaa Buursaa bira ga'anii booda loltoonnii fi ajajaan isaanii Kunuur Bey akka ta'e ni beeku. Sababaan isaa duraan mootichaa fi Kunuur Bey wal beeku turan. Sababa dhufuu isaanii ni gaafate mootichi. Erga sababa dubbatanii booda fuuldura mootichatti yeroo jalqaba wal arkan osoo sababa hin himin dura seeyfii isaanii akka fudhatamuu yaalamee ture. Garuu seeyfii isaaniif kennuu diduudhaan loltoota isatti kennee ol seene. Mootichi Kunuur Bey beekee hoo'inaan isaan simatee qoosee akkas jedha. Yaa Kunuur onnee qabeessa yookaan leenca. Maaliif gara Buursaa guddoo kanaa dhufte? Iddoo namni tokkolleen weeraruu hin dandeenye weeraruu barbaadda? Kana irratti Kunuur Bey qala'aa isin iddoo nagaa gootaniif guyyaa tokko ni weerarra jedhee itti hime. Garuu har'a haqa hiyyeessaa qofaaf hin dhufe jedhee Kunuur Bey mootichatti hime. Kana irratti mootichilleen of tuuluun sun haqa dhabuu Buursaa keessa jiru kamiyyuu irratti mari'achuuf hin fedhu. Akkasuma Kunuur Bey ni doorsisa. Loltoonni Bizaantii seeyfii isaanii morma Kunuur irra kaayan. Kunuur Bey mooticha kana ajjeesuu danda'a jedhanii ni yaadu. Sababa saniif seeyfii irra kaayu. Garuu Kunuur Bey bultii yookaan seeyfiiwwan jala taa'ee yoo isaan tuqxan waraanni Usmaan guddaa fi akkasuma kan karaa Sibey yeroo gabaabatti fuuldura Buursaa ni dhufu jedhee itti hima.
Kana irratti mootichilleen ni sodaata. Akkasuma ajajaa isaatiif akka isaan lamaan karaa nagaadhaan ala masaraa akka isaan bahan ni ajaja. Nagaan akka isaan achi keessaa gabbaan. Gama biraatiin yeroo mootichi Shaatiliyoon gara masaraa isatti deebi'u shaamaan hundi mana masaraa Shaatiliyoon keessaa hundi kutaa gorsaa isaa keessaa akka dhaanfame ni arga. Loltoota isaa irratti sababa ifni hin jirreef dallanee lolaan yeroo fuula isaa gara teessoo isatti deebisu ni rifata. Sababni isaas namni tokko duraan teessoo isaa irraa isa dura waan taa'aa jiruuf yookaan osoo inni hin jirretti mana isaa keessaa namni taa'aa akka jiru argee jira. Namichi sun Kooseesidha. Kooses Shaatiliyoon maaliif hayyama isaatiin alatti mooticha Buursaa wajjin wal arguu isaa ni gaafata. Shaatiliyoon wal argiin sun wal argii sirnaa miti yookaan kan beellamaan achi gahanii miti jedhee itti hima. Akkasuma shirri tokkolleen akka hin jirree yookaan shirri xaxamaa akka hin jirree itti hima. Gama biraatiin yeroo mootichi Amaarlikilleen gara masaraa isatti deebi'u Turgut Bey achitti isa eegaa jira jedhee yookaan isa dura kan achi taa'aa jiru ni arga. Turgut Bey sababa gara Buursaa deemuu isaa ni gaafata yookaan sababa maaliitiin akka inni Buursaa dhaqee mooticha Amaarlik kana ni gaafata. Mootichilleen yookaan Amaarlikilleen ni sodaata. Akkasuma soba dubbatee Usmaan Bey irratti kan shirri tokkolleen akka xaxamaa hin jiraanne xaxamullee akka hin dandeenye itti hima. Garuu Turgut Bey isa hin amanu. Fuuldura loltoota isaa fi masaraa isaa keessatti qottoo qara isaa morma isaa irra ni kaa'a. Garuu tasa intalli mootichaa Asroojaa Haatun tan jedhamtu ni dhufti. Achitti kutaan ni xumurama. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya sagantaa kana jalqabuun yoo isinitti toltee jiraatte viidiyoo kana laayik sheer godhuudhaan koomentii jalatti akka itti fufnuuf nu jajjabeessaa. Galatooma.